Asanjira gaa kamiifiyyuu tamsaasi kun tamsaasa kallattiiti. Tamsaasa kallattii garba Atlaantikaa irraa isinii taasifamaa jirudha. Tamsaasa koo guyyaarraa kana keessatti gaaffii keessan kamuu deebisuudhaaf iddoo kanan jira. Akka loltuu tokkootti, akka qabsaa tokkootti, akka aktiivistii tokkootti, akka paasterii tokkootti, akka lallabaa wangeelaa tokkootti yookaan immoo akka nama dhaaba hoogganu tokkootti, dhaaba waamu'aa jedhamu guutummaa addunyaa irratti damee isaa diriirsee dhaaba hojiitti jiru akka dhaabichaatti wantoota tokko isinii wajjiniin haasa'uun barbaada. Waa'ee dhaabaas waa tokko wanta ifa isiniif hin taane tokko ifa isinii gochuun barbaada. Gaaffii waa'ee garba Atlaantikaa gaaffii akkasin qabdan naa gala. Yoo gaaffii qabaattan gaaffii isas deebisuu nan yaala. Waa'ee dhaaba keenya irratti, waa'ee jaarmiyaa keenya irrattis gaaffii yoo qabaattan gaaffii sana deebisuudhaaf fedhii nan qaba. Yeroo ammaa kana keessatti, sa'aatii ammaa kana keessatti Oromiyaa irraa akka rafaa jiranii quban qaba. Karaa damee dantaa Oromiyaa, waldaa maraattota Oromoo addunyaa damee Oromiyaa irraa akkan gabaasa qabutti namni hunduu rafeera. Yeroo ammaa kana garuu ardii kan biraarra kan jiraattan namoonni keenya, miseensonni keenyaaf deeggartoonni dhaaba keenya, dhaaba waamu'aa hedduma jirtanitti gaaffii tokko yoo qabaattan gaaffii keessan deebisuudhaaf maxanxarii koos ofirraa buusee kabaja keessaniif jecha wanna jechuudhaaf Oromiyaa garba Atlaantikaa irratti ol baasuudhaaf jechaadha. Abdii Gooree kaameraa bring them on. What do I bring them on? Jaalo jedhe Abdii Gooree jiraan leenci kee Abdii Gooree ani loltuun kee iddoo kana gaasinumaaf jedhee dhagaa boraafadhee iddoo kana garba Atlaantikaa kana keessa siif jecha yookiin immoo saba Oromoof jecha iddoo kanatti galeen sii jira. Gaaffii tokko Anwaar Heboo beekoo jettee beekoo attam Anwaar sheeka attam. Ani egaa obboleechi kee gooftaa kiyya buna kootiin mirqaane. Buna koo mallakkee lama dhugee mirqaane amma yeroo ammaa kana gaaffii isin gaafattan kamuu deebisuudhaaf iddoo kana hin jira. Alaabaa keessan alaabaa gurguddaa of harkaa qaba. Alaabaa hundumtuun harka jira. Wanta kan biraa waan kan Oromoo fakkaatu hundumaa qabadhee iddoo kana hin jira. Alaabaa keessanii guutummaa garba Atlaantikaa irratti mirmirsuudhaaf alaabaa keessan guutummaa biyya garba Atlaantikaa irratti mirmirsuudhaaf hundumaa guuttadhee istiidiyoo koo wajjin lakkooftarii koo kaafadhee iddoo kana hin jira. Kan biraan Mustafaa Amanteesh sheekiin keenya sheekonni baay'ee na jaallachuu jalqabanii dur nan jaallatanii maaliif akka ta'e hin beeku. Mustafaa Amantee kun alaabaa keenya nuuf galchaa. Mustafaa Amantee maal naan jira alaabaa keenya nuuf galchaadha. Alaabaa keenya sii galchina utuu hin taane alaabaa kee garba Atlaantikaa irratti mirmirsina la. Akkasittiin alaabaa kee garba Atlaantikaa irratti mirmirsina. Yoo Finfinnee irratti mirmirsuu dadhabnee biyya bilisaa biyya Ameerikaa keessaa yookiin garba Atlaantikaa irra mirmirsuudhaaf wanti nu dhorku hin jiru. Kanaaf isa kana akkasumatti sii deebisa. Alaabaa keenya nuuf galchaa yeroo jettu baay'ee gaaffii bitaa namatti galudha. Inni kan biraan Mustafaan erga akkas jedhee booda gaaffii keessan nan dubbisa koomentii keessanii aduudha garuu aduudhaaf illee maxanxarii qaba. Maxanxarii maal fakkaatu? Obaamaan kennaa kan naa bitee naa kenne tokko nan qaba. Isa jira eebbaa caala ati yoomuma maal jedhee eebbaa caala ati yoomuma fuutee garaa nu ciibsitaa jedha. Tokkoffaa amma umuriin koo umurii fuudhaaf ga'eedhaan jechuun koo daa'imni daa'ima fuudhee eessa jiraachisa? Doormii keessa jiraachisa moo namni buna mallakkee lama nan daanne gaafa isheen dhuftu mallakkee afur bitamoo maal godha? Kanaafi
iskiriiptoo barbaaddi moo kompiitaran kennaaf moo maqabeenyi koo kondominiyeemiin qabu intiniin jiru so maaliif fuudhi jetta kanaaf fuuti filannoo isin fuuchuu dandeessu warri umuriin keessan ga'ee nuti garuu daa'imni yeroo hamma guddannee fooyyofnee qabeenyaa horannee mana barumsaa finnee damoostenyaa taanee amma miindaa argannutti waa'ee fuudhaa nutti hin kaasina waan akkasii wannan jedhina bakka bu'aa koo barbaaddu yoo taatanii bara ammaa keessatti wanti baay'een salphaadha jiinii koo wanta sanyiin akka beekan kun akka ni biyya lafaa irratti baay'ee wal yeroo barbaadamu laaboraatoorii kaa'amuu danda'ama waa'een dhiiga koo maal koo lafeen koo sammuun akkanaa sammuun jineesiin addunyaa irratti baay'ee muraasa ta'e kuni akka inni hin banne kaa'uun hin danda'ama kanaaf necessarily akka keessa fuudhamina waan akkasii jedhee umurii koo malee cabuun barbaadu anis hin jechuudhaaf hin jedhee kun deebi'eera gaaffii nama baay'ee waan ta'eef asumaan deebiseera. Inni kan biraan eebbaa caala tokko kana inni kan biraan alaabaa keenya nuuf galchaa jira Mustafaanii san dingalchuu ati gabbisaa fi fayyisaa malee siif hin tayyumii muudiin kee jaalee jira fayyisaaf gabbisaan maa inni naan gallee jawaariin hin tuqiin saree jedha tokkommoo eenyunni hamdiyyaa oromtittii arsii hamdiyyaa tiyyaa qaalii tiyyaa obboleettii tiyyaa bareeddittii tiyyaa jawaarii araba kasaarte jedha beektaa uummanni keenya naannoon guddadheetti yeroo waan tokko jechamaan ibsanii araba kasaarte jedhu kanaaf jawaarii maal qeeqxes dhiistes maal gatii qabdi isheen duuteetti waan duuterraa isheen qabsoo kana beektaa dalgaa qabsoo galaana kanaa akkuma tasaa carraa ta'e dhuftee feesbuukiidhaan itti makamtee keessummaadhaa qabsoodhaa fi akkuma dhuftee itti makamteetti feesbuukiin fudhatee badee malee namni oppiidiyoon biyya alaatti karaa chaayinaa Juuneddiin bara mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaa ture iskoolaarii kennee fi baadulaa wajjin walii galee sammuu ishee futuun taane akkasuma waan isaaniif akka jimaa fidduufiif natti fakkaata in ergamti Jawaar yeroo sana gamna iskoolaarii kennanii fi nuftee Mineesotaa jiraatte intala sabboontuu tokko fuutee Arfaasee Gammadaa kan jedhamtu Arfaaseen waa'ee Oromummaa barsiiftee tokko itti lafarraa kaatee barsiiftee ammallee Arfaasee dhiistee Dooktar Lillii fuuteedhanii so achi booda feesbuukiirumaan beekamtee feesbuukiirumaan cabdee fixxeetti isheen kanaafi akka waanuma guddaan godhiina akka maaloo isheen bare waan huuba wayiiti waan kara deemtu wayititti dhufee qabsootti goree maqaa argatee bara dijitaalii immoo gaa namni nu warri qabsootti dhalanneeyyuu ijoollummaa keenyaa kaanee hamma dullumaatti warri qabsoo keessa turreeyyuu hin jajamne yookiin dhaadheeffamne of dhaadheessuus hin barbaannu nuyi kanaaf akkasumatti naaf fudhusa kana siin jechuudhaaf hin jedhe inni kan biraan kanarratti waan baay'ee okay meerre gaaffiin kan biraan meerre gaaffiin garuu qofaa bosonatti tole helikoofteri ittaanaa haftee mo'ettee shaneen helikooftariidhaan raashina yeroo isheen deddeebistu ittaanaa haftees ittaanaanis hin galte keessa natti fakkaata ittaanaan garraamiidha akka Jawaaris miti Jawaari dhiiga qeerroo kana maal kana waliin dhadhoofteeruma miliyeenerii taate caqqattee mana bibbitattee jireenya tolfattee jireenya isheetti deebitee ittaanaan faayi jiidhaa Oromootii garraamiidha waa'ee Oromoo dhuguma onnee isaarraa yaalaa garuu xiinxalaa siyaasaa beeka jechuun miti akadamishaaniidha barsiisaa baay'eessa ta'uu danda'a istirii baratee istirii hojjetee PhD isaa maaliisaa baay'isa waa'ee ittaanaa haftee kan isin hin beekne tokko ittaanaa haftee baachilarii isaarlee yeroo fixee gooldi madaalistiidha nama akadamishaaniidha jechuudha nama barnootaati jechuun garuu siyaasa beeka jechuun miti saayintistiin tokko siyaasa beeka jechuun miti Jawaar immoo kashlabbummaa siyaasaa beetti akadamishaanii miti nama raankiis miti nama gireediis miti nama qabxii gaarii fidus miti something jirti miti duriyyeen colleen kanaaf duriyyummaa collummaadhaan
jawaartu caalaa ittaanaan akademishaaniidha. Inni shaneen helikooftariidhaan raashina guurtee misinformidiidha. Informationii yeroo tokko warri piipis sitti kenniti baay'isoo namoonni adda addaa akkaawuntii adda addaa banatanii misinformisi godhu yeroo waa tokko kana yaalii baay'een irratti ta'eera inni kuni gaaf tokko na yaadadhaa Finfinneedhaan natti fakkaata natu miidiyaa har'a laayivii irra jiraayyuu waggaa lama natti fakkaata. Beekan naan ammuma laayivii dabarsi beeta mangistii keessaa dhukaasa gurguddaatu banamaa jira jedhe naan qo'ee duranitti ilaalaa hin jedheen. Wantatti maa inni akkati wanta sana laayivii irratti jirtu sana dubbattee bakka akkuma ittaanaa kanaa jechuudha. Kanaaf helikooftari shaneen yookiin maaliyyoon abaa'oon bitatee Oromiyaa keessa naannessus hin jiru. Ishee sun maqaatti taate malee ittaanaan dhugaa dubbachuudhaaf ani waan qabachuuf utuu hin taane hundi ishee kashalabboota qabsooti. Jawaartu oofaa ture hunda isaanii. Jawaar sammuu piroofeesaroota keenyaa itti munaagde baay'isee itti taphatte piroofeesaroota kana itti taphatte Jawaar. Kanaan nan jaja kashalabbeedha duuriyyeedha. Akkamitti akka miidiyaatti taphatan beetti akkamitti immoo namoota amma qensiraadhaan jiraatan Noorz Ameerikaa kana keessa birrii harkaa funaantu beetti. Jaratti warra tamaa iskeleeno ittaanatti kun birrii namaas doolaara tokko nama harkaan fudhattu. Namni sitti hin kennu baay'isee wetu zaata namni sitti hin kennu. Sirriitti biizinesii kan danda'u Jawaaridha. Isheen immoo amma keessaa galteetti. I hope ammayyuu maallaqa guuraanuma jiru karaa maqaa maaloo OMN kanaatiin garuu akka duraa sana gabaan qabu. Gaaffii kan biraa isinan bashannansiisa dhugaa gaaffii barbaadan gaafadhaa daqiiqaa 5 qabaa. Abdii Margaa garuu qofaa bosonatti galuun gaariidha jettee maal gootale. Inni kan biraan aduun akkasii nan dubbisa. Firaa'ol maal naan jettee indulloomte moo gurbaa jettee no an daa'ima obboleessa koo kichuu ilkaaniyyuu ishee intini kana engadda ishee ilkaan reefam tokko baashee ganaadha lakki indulloomte norma aduu takka itti annoo gochi waa'ee muriitiin hin hamatamu. Kan biraan koomentii keessan argaa hin jiru maayin inni ati waan inni tokko maati bildiginnaa dheeraa eeqoo nan dubbisa. Ati kan jedhu tokko argeen achi moona jalaa bade. Ati bildiginnaa ture akkam alaabaa Oromoo qabattee deemta? Ati bildiginnaa turte attamitti alaabaa Oromoo qabattee deemta? Waliin dha'uu tola isa kun. Bildiginnaani eengadda uumamte. Looret beekanii bara 19 keessa biyya Itoophiyaatii bahe. Maaltu wal argama beekanii fi bildiginnaa? Kun gatiin qabu. Irratti ibsuun hin barbaachisu jechuudha maaf hin jedhu. Inni kan biraan abbichuu fi marroon jalaan tuqiini. Abbichuu fi marroon kaayyoon isaanii garaagaraa waliin argu. Gaaffii inni tokko gaaffii gaarii naa gaafadhame. Gaaddisaa Emmi Gammachuu gaaffii ati yeroo ammaa kana hojii barnootaanis ta'e qabsoodhaan sadarkaan maalirra akka jirtu nuuf ibsime. Sadarkaa barnootaatiin jechuun maayini digirii maaliyyoodha. Sadarkaa barnootaatiin fiixee mataa isheerra hin jira. Mataa gubbaa isheerra hin jira. Kana booda garatti deemuu hin qabu. Baay'een baradhee waggaa umurii koo keessaa persentii 90 barumsumaan an fixee sheekaan horii tiksee kanuma walitti persentii 100 haala qofta ta'ee numan baradhaa numan dubbisaa numan qayyabadhaa natti tola. Kana booda hamma waggaa 90 gahuuttis hamma waggaa 120 ta'uttis numan baradhaan maaliif waan barachuuti nan baradhaa nan gammadaa. Qabsoo isa jette immoo qabsoo baqattuun qabsoo maalii qabsoofti? Callisneeruma isinitti fakkeessuurumaa fi miidiyaa hawaasaarraa quuqama keenya karaa sooshaal miidiyaa himanna malee baqataan qabsaa'aa miti. Baqataan sodaataadha.
baqataan lubbuu isaa oolfachuudhaaf si dhiisee baqate. Qabsaa'aa jechuun isa biyya keessaa roorroo saba kootii hin danda'u, iskoolaaris hin barbaadu, miillaanis Sudaaniin galee eessa galee biyya Arabaa dhaqee lubbuu koo oolfadhee maaloon godhu. Ani waanuma hin danda'u nani garboonfataa waraanee lola'ee du'aa isa jirudha qabsaan. Qabsaan ni jalqabaa isadha. Qabsaan inni lammaffaa immoo isuma biyya keessaa barsiisaa ijoollee barsiisaa iskuulii ta'uu danda'a, yuunivarsiitii ta'uu danda'a, maal ta'uu danda'a. Gidiraa sana keessa utuma oppiidiyoon ifattu, utuma isheen miseensa ta'e jettu, utuma isheen as rukuttee achi kabaltu isa obsaan taa'ee ijoollee barsiisudha. Qabsaan inni sadaffaan isa diina keessa taa'ee waa'ee Oromoo hamma danda'e carraaqu biyyuma keessa diinuma keessa iyyuu taa'ee jechaadha. Kanaaf qabsaa'aa bosonaa, qabsaa'aa barnootaa isa ijoollee leenjisuu fi qabsaa'aa isa diina keessa taa'ee qabsaa'aa kana sadiin beeka malee isheen biyya alaarraa waayifaayi gargaaramtee maalodha jettee isinitti wannoo jettu akka looreet beekaniin qabsaa'aadha jetta taanaan hiiki qabsoo siin gallee jechaadha. Warroonni biyya alaarra jirru tokkoffaa waan freedom of speech hin jira. Mirgi walabummaa dubbii kanaaf waan dudubbatteef namni waa siin godhu kanuma gargaaramnee waa tokko dudubbannaa. Qabsoon keenya dhibba keessaa dhibbantaa tokko lama 1 or 2% yoo gumaacha hin beeku. Kanarraa kan hafe qabsaa'oo ta'aa nuun hin jedhiin. Warra biyya alaa jirtu baqattuu eedi sodaattu warra lubbuu ishee oolfachuudhaaf baqattee biyyaa baate akkas jedhi malee warra akka looreetiitiin qabsaa'aadha jetta taanaan hiiki qabsooyyuu siin gallee siin jechuudha kan jedhe gaaddisa sii deebiseera kana. Inni kan biraan Firaa'ol immoo maal jedhee atoo akkuma caalaa bultumee alaabaa keenya Finfinneerraa balaliifna jechuu barbaadde natti fakkaata. Caalaa bultumee waa'ee isaa maal jetta? Beekanirra caalaa bultumee wayya qabsoo irratti maaliif yoo jettee caalaan weelli seeraa gaafa maaster pilaanii kana maaloo kana qabsoo bara 2014-15 qabsoo diddaa sanaa gumaacha godheera jechuun karuma faaruusaa walaloo isaa inni baasu adhiisu yeroo tokko warra walaloo baasetu hin taane warra kaantu jajamaa warra yeedalootu jajamaa warra bahee sirbutu jajamaa kamis ta'e kam beekamtitti argateera mucaan gumaacha godheera. Aqees miseensota wabootti bosonatti waan dabalame natti fakkaata suuraa tokko irraa kan hin argu amma akka inni waraana hin beeku. Inni sun isa ta'ee amma immoo gaafa biyya galu immoo piippiitti dabalame abbichuu jedhee faarsuu jalqabee taakkelee uumaa hidheetu sirba walaloo baase. Yeroo tokko asmaariin idduma nyaattu fakkaatti amma kanatti ta'us ta'ee garuu amma beekanirra Oromoodhaaf qabsaa'aa kan jiru caalaa bultumeeti. Kana ani gaa dhugaa waan hin jaalladhuuf waan barbaadan jedhaa malee maaliifi Finfinnee jira piippiidhaa dubbata Abiyyiif dubbata Adaanechii dubbata maaliif lafa kanatti mo'achoorti dantaadha namni jiraachuudhaa fi daa'ima guddisa niitii fuudheera jiraachuu qaba makiinaa oofaa so raawwatee akkas gaafa jennu garuu guutummaa guutuutti qabsoo Oromoos diina ta'eera jechuunis hin danda'amu nama akkasiitiin dantaa maargee akkas goree jechuu dandeessa malee badaadhuma immoo yeroo waa'ee nafxanyaan kun kakaatus immoo saanumatu xinnoo duddutaa jira waan ta'eef qabsaa haqaatiin jedhuuni beekamtii kanan kennuufi ammatti amma saammaa kanatti garuu baqattootarra caalaa bultumee wayya caalaa bultumee suma biyya keessa jiru Finfinnee jiru wayyaa jechaadha. Kanaaf waa'ee caalaa sii deebisee natti fakkaata an dhugaan jaalladha ofiifis inni lumitii re'an kanaaf nan komatiin. Inni kan biraan Boonsaa Caalii Looreet Beekoo dhufeera. Boonsa gaaffii gaafadhu tole Abdii Xila'uun waa'ee Profeesar Hizqeel Gabbisaa tokko haasa'imee beeku. Profeesar Hizqeel hayyuudha hayyuu seenaati.
barreeffama baay'ee danda'a baay'een appreciate isa godha waa qindeessuu kana eventoota qondeessuu qopheessuu waan adda addaa kana hin danda'a Profeesar Hisqeelii so barsiisaa gaariidha barsiisaa sirriidha barsiisuu danda'a yuunivarsiitiituutti kennite ijoollee kana digirii maastersii PhD kana barsiisi yoo jetteeni hin danda'a dandeettii rakkoo dandeettiin qabu jechuudha maalirratti haardi saayinsii tuun taane laayika waan akka seenaa faa maaliif histirii barate waan ta'eef kana gochuu hin danda'a mana siyaasaa keessatti garuu amma kanatti baay'ee tokkos baay'ee hin jaju maaliif hayyoonni keenya akkuma allaadduuti yeroo tokko oromaara jedhanii amaara duukaa sirbuu yeroo tokko oroo tigiree jedhaniitu tigiree duukaa sirbuu yeroo tokko qe'ee oromoo keessaa sin sirbuu amma danda'ametti garuu waa'ee oromoo namoota halagaa hin barsiisuu kanaaf gumaachi isaanii guddaadha garuu qabsaa'ota haqaatii qabsaa'ota walabummaatii qabsaa'ota bilisummaa oromooti jedhees beekamtii guddaa isaanii kennuun natti cima hayyoota keenya jechuudha barsiisota ta'uu danda'u barsiisota gaarii qabsaa'ota jechuun immoo waan qabsoo abbaa biyyummaa walabummaa maali yeroo tokko inumaayyuu qabsoo iddoo gaarii geessefaa yeroo isaanitti galagashan miidiyaa kana fayyadamanii nan argaa kanaaf akkuma kanatti yoon jedhe wayyuu Hisqeeliin jechuudha akka hangafaattis akka waan noottis kabaja isaas utuu hin hir'isiin darbees immoo iddoo guddaas immoo utuu isaaf hin laatiin iddoo guddaa baay'ee guddaadhas immoo laachuuf natti cima maaliif qabsaa'onni warra Profeesarotuu ta'uu danda'anii sababa Oromootiif karaatti cabanii karaatti hafan isaaniif mala qabsaa'ummaan inni bakkee kanaa yoo xinnaate buna mallakkee lama dhugaadha miidiyaa irratti dubbata kanaaf inni buna mallakkee tokko tun argatiin dhagaarra rafee bofa gidduu rafee qabsaa'u mana hidhaa jiru qabsaa'an abdii jaalabdii raggaasaa fa'i kuna warra mana hidhaatti dararamaa jirtu kanatu dhugaadhaaf qabsoofti akkasuma jedha sii deebisee natti fakkaata waa'ee Hisqeeliin abbichuu fi marroo akkamitti ilaaltaan hamdiyaa oromittitti arsii abbichuunis hojii isaa hojjetaa jira hojii siyaasaa hojjetaa jira aangoodha dafqa dhiiga miliyoona meeqaa waaqumti kuma tasaa fuudhee abbichuu irratti moosisee Prime Minister biyya sanaa ta'ee kanaaf amma maqaa gaarii qaba waggaa 5 busheeraa maqaa gaarii qaba yeroo siin jedhu Prime Minister kan jedhamu addunyaas gowwoomsee looreeta nagaa hedheetu nama nagaa addunyaa kanaa labsu godhee addunyaa faranjiin badhaastee carraa qaba namichi carraa utuma kana booda aangoo irraa bu'eeyyuu seenaa gara fuulduraatti seenaa katabamu keessatti maqaan isaa hin ka'a hamaanis haa ta'u gaariin karaa kan biraa bara mootummaa isaa keessa ilmi Oromoo bara Minilikitti aansee barritti Oromoon dhume yoo jiraate bara Abiy Ahmedidha jedhee yaada marroon immoo marroo akkamitti ilaalta seetteef immoo marroon erga yuunivarsiitii Finfinneetti barataa waggaa 2ffaa ta'u 3ffaa ta'uun beeku addaan kutee bosona galee hamma har'aa qabsoorra jira kanaafi seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan guddaatti bara baraan yaadatamu marroodha inni kun immoo seenaa impaayeraa Itoophiyaa bushuu keessatti maqaan isaa hin ka'abiinis kanaaf kanuma akka har'aatti yoo madaaleette immoo Abiy dinagdeedhaan guddaadha waan adda addaati wannoo jechuudha ajjeesuu balleessuu falaxuu waan adda addaa hin danda'a maaliif aangoo siyaasaa harka jira marroon immoo qabsoo irra jira qabsoo lubbuu qabsoo kanarra jira akkas jedhee mayyaadha kanuma waan jechuu dandeessu kanaa lamaalan jira waa'ee jira lamaanii kan biraa gaaffii Mustafaa maal jira abbichuu waliin fuuldurri keenya ifaa moo ifaadha jeneraal ifaa maaliiti Abiy biyyattii sana gaarummaan isaa Abiy biyyattii sana diiguu irratti argama yeroo inni diiguurra jiru kana Amaara kana maal kana Tigree kana waliin dhahee diigaa jiru kana keessa Oromoon yoo jabaate irratti hojjete waan gaarii natti fakkaata
biyya isaa bilisoomsuu danda'an natti fakkaata. Kan akkasumatti yoon fudhee inni kan biraan eenyuun gaaffii keessan yoon irra utaale adaraa ammoo na of korshaa gaaffii keessan inuma ilaala. Abdii Margaa meega aduudha ta'een beeku gaaffii keessan argaa hin jiru. Abdiin Mustafaa manatti baa kan isaa deebisee dhangaa. Abdii Margaa helikopter meerre kan biraan jiru argaa hin jiru. Rabbiin Amdii Oromiyaatti Arsii Rabbiin si'a ajjeesuu bakka isaa Sheek Ahmad nama abaaruun sirrii miti. Anilleen duu sirrii miti. Inni kan biraan Abdii Goree namoonni Abdii Goree maal jedha namoonni jaanjoon kutaa 8 baratiin sinama yuunivarsiitii addunyaa Harvaard jiru yoo qeeqxu na gubaa abbaa barbaadde dhukkeerraa kaasii. Amma kanatti illee miti eeyyee yuunivarsiitii addunyaa kana keessa hin jira garuu qeequu mirga qabu. Namoota akka kun qeeqani taanaanii akkamitti gara fuulduraatti dimookiraasii barsiifna ree biyya sana. Namoota na caalan iyyuu qeequu qabu. Pirezidaantii isaanii qeequu qabu, nama biyya bulchu qeequu qabu. Kanan barsiisaa jira iyyuu kanaaf yoo naanna qeeqanii narratti yoo shaakalan booda nama piraayim ministeerii ta'uu, nama biyya bulchu, nama Oromiyaa bulchu sirriitti qeequudhaaf carraa argatu jechaadha. Yoo kanan qeeqan ta'e biyyi gadhiisitti jiraatti biyyi hin baddi jechaadha. Kanaaf qeeqamuun qabaa. Amma kanatti sinirra caalee guddadhee fagoos waan hin ga'e miti. Yuunivarsiitii yoo ta'e ati sin dhuftaa namni kan biraanis dacha'ee dhufa waan ta'eef inni kun taadaa birqina hunde yuunivarsiitii Magbaat. Kanaaf Amaarinyaan hin dubbachiisiin haqeeqanii rakkoo tokko hin qabu. Inni kan biraanii gaaffii Deev wattaaddara faannoo fakkaatte ilaalaale. Deev Abdii Waaqi immoo maal naan jedhaa wattaaddara faannoo fakkaatte naan jedha. Argita akkatti namni maqaa namaa balleessu. Namni nama Oromoodhaa jedhee garbaa Atilaantikaa kanarra lubbuusaa gurguree iddoo kana taa'ee qophii adda addaa hojjetu akkamittiin waraana faannoo wajjiniin wal fakkeeffamamee adaraa keessan. Kunis maqa balleessiidha. Diinota koota akkasumatti nawannoo jedha jechaadha. Inni gaaffii keessanii gaaffiin kan biraan meerre halkan immoo guyyaadha amman na biraamoo nimoonaa tafarii amma ana biraa guyyaas miti waaree booda gara waaree boodaati gara dhiyaatta deemaaf jira aduudha. Biyyaa nan beeka yeroo kana baay'ee halkan qixxeerra darbeera. Inni kan biraan gaaffii keessan argaa hin jiru guyyaa biraa yoon itti deebi'ee fayyaa ta'a. Imbadiina gaa ijoollee keenya qophii biraatiin yeroo biraa walitti deebina. Ammaa fi torban kana garbuma Atilaantikaa kanarra hin jiraadha. Warri buna naa fiduu dandeessan idduma hin jirutti buna naa ergaa. Warri biyya adii jirtan idduma hin jiru kanatti waan nyaadhuuf waan nugu siniif jedheen garbaa Atilaantikaa irra jira waan ta'eef galaan qabadhee ba'ee baay'ee xinnoodha. Nyaanni kana keessa jirtu xinnoodha kun dhumteennaan isin jalaa du'uu kooti. Kanaaf galaadhaan warra akka dhiyoo jirtanii galaadhaan qabsaa keessan Looreet Beekan Gulummaaranaatti wanna jedhaa isin jechuun barbaade. Fayyaa ta'a ulfaadha walitti deebina yaa ijoollee keenya.